No jireenya kiyya keessa na mudate mudannoo lama qaba. Mudannoon sun maalii jettanii yoo na gaafattan hordoftootaaf kabajamtoota kiyya warri maatiin aan ta'in asuma maatiin haa ta'asi subscribe na godhaa isiniin jedhana jajjabeessa. Akkuma suuraa kana argitanii fakkeenyaaf daa'ima tokko akkaan jaaladha gizee dhufetti nama maatii keessaa bahanii nama maatii baay'ee keessaa bahee ijoollee xixiqqoos qaba. Daa'ima arabaa tokko kama ollaa kan intala jaartii ani bira dalagu jaaladha akka malee gaaf kan wanni kunniin kan beeytanii ani jiruu tiyya keessatti wantoonni akkanaa kunniin wantoonni booda fuula namaa qayyaruuf hin jira jedhee tasumallee sammuu kiyya keessatti naaf hin dhufnellee hin beekullee hin arginellee jechuudha Itoophiyaa keessatti booda daa'ima fuulatti jigee Sri Lankaa itti dalagaa isiin guyyaa hunda daa'ima natti kennite waa dalayde gaafa sanammoo dhaqee daa'imni adaa fageessii kaayyenna mucayyoon dhiyeessitee keettee jechuudha. Akkasi fuulli isaa badee achiin irraa fagaadde daa'ima san jechuudha. Subhaanallah. Akkasi obboleeyyan kiyya asheetaa fi bareeda biraan darbanii jedhanii namni gaafuma bareedaa jaalatama. Wallahi daa'ima san akka gaafa san fuulatti wanni sun jigee achiin lafa kaayeeti daa'ima sanitti hin deebine. Booda daa'ima kalaas fuula isaa guutuu ashaganii fuudhanii riyaadiin geessanii osoo riyaaditti yaalaa jiranii gaaf kana anessi daa'ima inni sun deebi'ee dhufnaan akka gaafa sirrifadhe daa'ima sanitti deebi'ee daa'ima san fuudhuu hin dandeenye hatta fuulli isaa guutuun ashagame ijji qofti mul'atte jechuudha. Ija rabbitti isa akkuma jedhan sanii obboleeyyan kiyya ijoolleen haara dhuftan bataleeyyii uf eeggannoo godhaa. Wallahi maaliif jennani akkuma ani wantoonni qulqullinaa kunniin fakkeenyaaf wantoonni qulqullinaa kunniin jarri hatta saamunaa feerii osoo toltee hin dhiqaneeni jechuudha. Maaliif jennaan osoo fuulli kee hin dulloomin harki kan kee dulloome dhugaa dubbachuufi maaliif jennaan wanti kun qaama kee keessa seenaa deema. Yoo wanti illee hin godhatin adada baatanii adada dhiitanii waa dalagaa geessitanii harka keessan maaksii godhuun dagatina faaziliiniin haa ta'u zayituunaan haa ta'u wanni jedha jechuudha. Maaliif jennaan namni kottee makana laalee dullatti namaan jedha waan ta'eef baay'ee ulfaataadha dhugaa dubbachuufi akkasitti booda Sri Lankittiin sunii akkasumatti itti nama ajaa'ibaati maaliif jennaan dingateetti jigee kalaas isiin hin argine eegan argine maal gootere hin argine jetteen teennee wajjin waa nyaanna yoonne subhaanallah waan isirraa jiru daa'imni fiigee akkuma xiqqishuun nu biraa gadi bahee wanti kun isii mudatee jechuudha. Akkasumatti turte daa'imaallee hin goone yaani walumaa galatti daa'imuma ofii yaalachuuf gatta'anii garuu daa'imni daa'ima hin marga jismiin daa'immanii akka jismi nama guddaati miti haga tokko jechuudha akka duraa sanitti hin sirratu. Mudannoon lammaffaa ammoo jaarsaaf jaartii akka malee maatii kiyya keessatti illee takka ani maatii jaalalaa haadhaaf abbaan tiyyaa maatii akkaan ol jaalatu keessaa bahee jireenya isaanii keessatti illee haga of beeke keessatti illee takkaa isaanii ol laban argee hin beeku jechuudha. Yeroo sanitti argis hin beeku addasi biyya irraa baheeyyuu sila amma maal argaa qaallittiin tuni kaa hin dhibamtee haadha manaatiif abbaa manaatii isiniin jedhi hin dhibamtee odoo dura hin dhukkubinii akka ajaa'ibaa kanatti kaa yoo isiin dalagaallee galtuu taa'ee eegaa yoo innillee dura galuu isiillee teettee innillee taa'anii wal eegan jechuudha. Nyaata wal afaanii fuudhanii afaan wal kaa'anii waliin nyaatanii jechuudha. Ijoollee ofii wal bira buusanii wal gorshanii akkasuma nyaatisa. Araba yeroo jalqabaatiif argisiisan. Dhiirri tun hundaan jechuu miti gaafa fayyaa qabdu qofa nama hin jaalatina. Dubartiilleen gaafa inni fayyaa qabu qofa nama hin jaalatina gaafa san akka maaksii yookaan wanneetitti isan darbina. Maaliif jennaan nama dhibamaa tokko abbaa manaa kan kee ta'uu qofaani nama raasaatu gaafa nama sayyaalte ajrii itti argatta. Dhayxee gaafachuun ajriidha tokkoffaa.
booda uummanni kun kaa hin dhibamte isilleen qaamni namaa kun isatti bareedaan hin deemu jechuudha. Duruma jismiin isii yookaan dhukkubni isii gaddeemu qaamni isiillee jijjiiramaa deema. Jijjiiramaatuma dhuftee akkasumatti odoo dhuftu innillee keessi isaa kalaas walumaa galatti gammachuu argataa hin jiru. Anammoo hedduu tanatti kaa afaan hin beeku baay'ee tokko dhiphadhe hima wallaalummaa baay'ee tokko dhiphadhe dhugaa dubbachuu fi maaliif jennaani gisee manamni asheeta gisee manamni bareeda asheeta bareeda biran darban akkuma jedhansanii gisee manamni bareedu qofa naman jaalatina isi atiin shamaraallee inni dhiiraallee jechuudha. Maaliif ilma namaa eega ta'ee qaamni nama jijjiiramaa deema adda umriin isaatu deemu jechuudha. Osoma akkas ta'u yaa anaa tana cinqamte miskiinuma mana isaanii keessa dalagu maa hin yaadin jedhee gaafii natte wanti kuni gaafii sammuuti kiyya ta'e maaliif ta'ama maaf ollolan jedhaa ture akkasii maaliif kanaaf kana wal bira qabdee nuu fidde jechuun keessaniin olamu wanni wal bira qabee seen fidee fi ani daa'ima na afutti qorichi fuula namaa cabsu bar wallaahi laadiim hangaafa kam rifadde dhugaa dubbachuuf akka qorichi sun nama cabsu gaaf tokko mucayyoo wajjin odoo dagattee maksalaa harka irratti dhiqattan kanatti nayxee dagattee jechuudha. Hin beeyti akka wanti kuwaa miidhu isiin hin beeyti anammoo hin beeku. Maksalaa kana wallaahi summa wallaahi na afutti bakka meeqa dhodhoose. Tayyib ata jismiin ilma namaa kuwaa danda'a dhugaa dubbachuuf. Ka wanti kun cabe jismiin ilma namaa akka waa danda'u gaafsan baree jechuudha. Na afutti caccabse jechuudha. Gaafa kana deebi'ee achi as waggoota dheeraa keessa daa'imni gaafa akkasii sun adaa hinumayyuu hin cabne lafeen isaan caccabne waan jedhu wayittu sammuu kiyyana tuqee dhugaa dubbachuu fi daa'imni sun gaafa dhufu akka ajaa'ibaatti jaalataa ture. Akka ajaa'ibaatti isa malee waan biraa hin qabu. Hatta sarraatanyitti illee namitti illee daa'imuma kana natti kenniti. Inni illee na jaalata anis isa jaaladha. Booddee gaafa dhibame gaafa fuulli isaa akka bineensaatti jijjiirame akkasitti gatee jechuudha. Ilmi namaa walifata rabbiin malee kana manifanne hin jiru dhugaa dubbachuu fi wanti hunduu ni jijjiirama. Wanti hin jijjiiramne hin jiru garuu hin beeku addaa rabbiin malee achi taa'u hin jiru. Wanti jedhu natti dhagahame ufii kiyya uf bakka bu'eetiini daa'ima sabiyyi hagattiisanitti rifannoo ta'u waliin agas ta'e tayyib gaafa maatii kan kee irra naybuu yookaan sirra gahe maal akka taatu beek. Kanaaf mudannoon kun dhugaa dubbachuuf akkaan lamaan narra gahe tuni biyya Arabaa keessatti narra gahe illee hin beeku xiqqoo xiqqoon wanni himamu hin jiru.